السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يفهم شير قد عود ديو سامنا غاري نموني رت تعرفني كارا دبچا جرو لكانوما نموني رت لا سينني شير قد ان شاء الله بك وجرتو راتي ففناچو وري يفهم وري هارا واكا تسا فيديو كان سنتم فيديو كيرا دربري دي بي سيني وري قبسو تنرت سينا غاري دلغني وريغمن biyya ofiitiif dalagan seenaa bareedduu gaarii qaban. Seenaa boonsituu qabanii seenaan isaan qaban sun qalama dahabaatiin galmaa'ee fi ta'a jechuudha. Warri kasaaraa warra kamii warra yakka san dalagan. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramol seentan irraan darbanii deebi'ee seenina uffolchaa sheeroo hojii gochuullee hin dagatinaa. So kanaaf wanni isin jechuu barbaadu maali? Yeroon garaas nyaatu waa sitti dhagahaman yeroo baay'ee namoonni taayitaa qaban, namoonni hiree qaban, namoonni hangoo qaban hiree saniif fayyadamanii yeroo uf nyaatan namoonni bayyanattee namoonni shoorti kati karaa gabaabaa yookaan karaa qaxxaamuraatiin hangoo dhufan hiree wayiitti dhufani namoota jajjaboo namoota isaanii chaalenji godhan isaan mormuu danda'an isaan dura dhaabbachuu qaban isaan irra dandeettii qaban isaan irra gootummaa qaban karaa irraa haxaa'uudhaaf sa'a 24 dalaganii jechuudha. Namoota jajjaboo namoota hayyoota gochi kun warra dhawaan kana dalaguuf duulaa waggaa torban kana keessa baname lubbuu ilma namaa itti dhabamte namoonni isaan dhabamsiisan namoota isaan caalan namoota mormuun hin dandeenye namoota qabsooliin godhuu hin dandeenye hiree argatanii fayyadamanii vaakun godhaa turan qulqulleessaa turan ajjeesaa turan waa hunda irratti dalagaa turan jechuudha. Garuu wanni isaan irraa akkasitti dalagan sun dhiigni ilmaan Oromoo ka cophe sun dhiigni ilmaan namaa ka jige suni isaan hin agarre malee maal tahee isaan nyaataa jira jechuudha. Isaan nyaataa jira. Isaan nyaachuullee deema inshaallah. Galaana ta'ee lolaa ta'ee dhiqee isaanii lixa. Galgalli isaanii salphina. Galgalli isaanii diqqeenna. Maaliif zabanni amma jirru kun yeroo amma jirru kun yeroo teknooloojiiti. 21 century jirra ni dagatan kana wallaaloon. Haddallee yakka dalaguuf yakka dalagsiisuudhaaf garee ijaarratanii bobbaasanii ilmaan namaa irratti yakka dalagaa jiran. Addas ifaa ife kana dhaamsuudhaaf sa'a 24 dalagaa jiran. Eessatti dalagaa jirra akkamitti dalagaa jirra eenyurratti dalagaa jirra lillaallatan jechuudha. Wanni garaas hin nyaatu ammoo namoota hedduu warra abdii kutachuu danda'an abdii kutachiisanii jiran warra baqattan baqsiisanii jiran namoota hedduu kaayoo bareedaa irraa jijjiirsanii jiran jechuudha. Miseensa ofii godhatanii jiran. Kanaaf keessaa jechuun namni obbo Jawaar Mohaammed jedhan kun yakki inni dalage ilmaan Oromoo jidduu dalagsiise dalagaa jiru. Godhaa jiru maqaa isaatiin Oromoon osoo itti himnu iyyinu lakkaa karaa dheeraa osoo hin deemne karaa gabaabaa gatti bu'aa uummata kanaa saba kanaa wareegama ilmaan Oromoodhaa waggaa dheeraatti kafalan kana firii itti goonu walaa cinaa dhaabbannu cinaacha laafaa qabnu waliin sirreeffannaa cinaacha jabaa qabnu hin jabeeffannaa goota keenya hayyuu keenya jala deemnaa cinaacha laafaa qabuun hin guunnaaf ilmi namaa irrina qabaa guutuun na qaba waan tokkoon jabaa tokkoon laafa walaa jabeessinu jennee kadhachaa baane. Isaan gidaloo filaxa'u haa ajjeefnu akkasaa goonu kun hin ta'u ibalu malee
akka waan biyyi kun nama wayiitii ebaluu fa'aa kennamte garee wayiitii kennamte yoo ebaluu fa'aa dhufan malee ebaluun ta'u. Ebaluun kun akkasiit akka waan raaganii akka waan rabbi ta'anii qooma namaa keessa namaa beekanii ebaluun kun faati warri akkasii paartiin akkasii fa'aa sirrii miteedha. Namni hojiidhaan waggaa mootummaan tokko filame waggaa 5 san eeggateeti waggaa 2-3 fixee cinaa ol dabree ka'ee abboo waggaa ganaa obsilee fi wanni kun kunuutii sirrii miti haa morminuu jedhee morma jechuudha. Garuu biyyattii Itoophiyaa keessa keessaayyuu uummata Oromoo keessa wanni agarre maali? Osoo wanni tokkoon tahin morman jechuudha. Adiin gurraacha jedhan gurraachaan adii jedhan namni maaliif gurraachaan adii jettan adiin gurraacha jettan hin jiru waliin gurraachaa adii jedhee waliin deema jechuudha. Gatii guddaa nu kafalchiise. Uummata nu kofalchiise. Warra kalee shakkii nurraa qabu daran akka shakkii nurraa qabaatan goone diina keenya kalee quba nutti akeekee Oromoo waliin galtu waliin hin deemtu. Uummata wal dhaga'u miti jedhu san dhugaa san diidatti baase. Garuu waan garaa isin nyaatu dubbachuu barbaade hedduun nama barruulee ki waan poost godhu irraa isin dhagamu. Ardhallee ardha dhugaa lafa jirtu tana haqa tana fudhachuu irraa namoota haqaan deeman adamsanii dhabamsiisu ummata Oromoo kana mataa walitti buusu ammallee namaa gad godhu saba wayii sodaachisu amantii wayii sodaachisu amantii wayiitiin saba wayiitiin warra kalee sirna kaleetiin isaan san jala mataa qabatanii yeroo dhugaan saba kanaa baatu ebalu diina nu jennuun ebalu ergama nu jennuun ebalu akkas jennee nu himnu warra hadhallee albee qalatee nu naannessu jira jechuudha. Kanaa miti. Sabni tokko qabsoo ka godhuun, ummanni tokko qabsoo ka godhuun wal gargaaruu walii tumsuudhaan, wal cinaa dhaabbachuu, wal jajjabeessuudhaan gargar deemeetii miti. Ka dogongore karaa irraa gore karaa deebisuun, ka karaa irra jiru jala deemuudhaan. Garuu nadha Oromoo keessatti agarre nama karaa jiru karaa irraa jallisuu. Qabsoo Oromoo kana kan wareegama guddaa gasitti kafallee finne kana ummata Oromoo kana wareegama inni kafale kana tiksuu osoo hin taane isa kana dhuqqeetti laaqanii seenaa kana haqanii seenaa kijibaa godhanii ummata gas ifaajee dhufee hadhas seenaa dalagu kana harkaa fuudhanii saba biraatitti yookaan warra birii kennanii nu kadhee akka jenne jechuu barbaadan. Kanaaf namoota urjii ta'anii dura bahanii mul'atan kanneen dhabamsiisuu irratti walii galan. Wanni garaa isin nyaatu dubbachuu barbaade maali adda? Waan hedduu argaa jirra zabana kana. Akkuma kaleessa kaa diina alaa irratti qabsoo godhaa turre, TPLF irratti, Shanee irratti, Faannoo irratti. Adda gaddeebinee nu laalle keessa keenya maaltu jira, maaltu dalagamaa jira. Yoo isin jettanii ilaaltan ilmaan Oromoo kun akka isaan nama jabaan arganne, akka waliin dhageenye, wal dhabamsiisuu, walirratti duuluu, boolla walii qotuu, wal xiqqeessuu. Namoonni dantaa hannaaf saamicha qofarra walii gala wal ijaaranii deemuu. Isa kana deebanii kun garaa isin nyaata. Egeree biyyattii tanaa garam deemaa jirra, maal tahaa jirra? Maaltu ta'amuu deema itti nuus ilaaltan haga muumichi ministeeraatiif adda Adaanechi faati namoonni murtaayan kun hiree hadha hangoo kana gubba deeman qofa biyyattiin tuni saba Oromoo kan harka teettee ce'uu dandeettii kan jedhu agartaa jechuudha. Kana Oromoof dhaamuu barbaadan. Maaliif wal nyaachaa jirra malee biyyallee ijaaraan jirru, waliillee galaan jirru, wal jalallee deemaan jirru jechuudha. Dhugaa arganii hadha diida baatee waggaa 7 kana fuudhamee harkarra kaayame kana namoonni fudhachaa jiru qotee bulaa kennaaf miskiina ummata gartee gara oofan gara galu. Kawaata godhuu hin dandeenye. Kaqawwee illee itti dhufan gara feete ooftu. Siyaasaa illee itti dhufte gara feete ooftu. Isa kanatu mootummaa kana waliin dhaabbatee dhugaa tana argee qotee bulaan keenya kalee ajjeefamee, kolaafamee, maqaan irraa jijjiiramee, seenaa irraa jijjiiramee waa hunda ta'ee arge. Inni kun dhugaa jirtu lafa taa'ee argee kalee soobanii, jaanjessanii, afjaajjessanii, walitti duulchisanii. Adda uummanni keenya qotee bulaan baadiyyaa magaalaa xiqqoo keessa jiru agni inni gabbayee dhugaa dubbatu mootummaan kun keenya jedhu xiqqaadha. Itoophiyaan wanni hagana jabaattee hadha jirtuun maqaa sabaa sablammootaati. Maqaa uummata Somaalee fa'a, warra kibbaa kana fa'a.
warroota daangaa jiran tasilaadha diina bananii yoo gadhiisuu danda'antu mootummaa kana waliin dhaabbatee dallaa ta'ee ilmaan isaanii waraana keessatti raayyaa ittisa biyya kana sabaa sablammoota irraa dhufantu dallayee jabeessee qabee deemaanii jira jechuudha. Nu akka Oromootti wal nyaachuuf deebine. Nama kamiif? Namoota waan takka saba kana harkaan qabne. Namoota hadha kalee Oromoo jedhan hadha nuti maqaa sirna biraa himatan faannoo faan uffaarsan TPLF faan uffaarsan Eertiraa faa warra uffaarsu warra gartee inumaa ifatti bayaadha. Oromoon uumaa keessa hin jirtu harcaatuudha ijoollee bututtuu tana karaa irraa qabna. Oromoon bututtuudha. Warra jedhan kanaaf Oromoo wal ajjeesuu wal dhabamsiisuu walirratti duulaa jirti jechuudha. Kun maal si agarsiisa waati jette namni dhugaa osoo arguu akka aduu guyyatti waan harkee gubbaa kaattee ilaaltutti dhugaa tana argu haalee hadhallee walirratti wal dhabamsiisuudhaaf albee qaratanii wal jala bahaaf gala wal dhoorkanii asii achi yeroo dhamaan argaa jirra jechuudha. Waa tokko isinii ilmaan Oromoo na dhageettanillee warri gartee viidiyoo dhageettanillee. Oromoon jagna goota hayyuu qabdi. Garuu goonni isiillee xiqqaadha, hayyuun isiillee xiqqaadha. Irra guddaan keenya galabaa jechuudha. Galabaan bakka ga'e hundattuu yeroo cufaa hiree argatee hangoon dhufaa bakka adda addaa dhufa. Wanni inni yaadu ufii gadi jechuudha. Obboleessa nyaachuu, jabaa isaa dhabamsiisuu, beekaa isaa dhabamsiisuu, diina waliin dalaguu, walirra dalaguu, nama Oromoo jibbee yoo arge waliin dalagaa jechuudha. Gandaan dhufee ijaaramu, amantiin dhufee ijaaramu. Inni kun saba guddaa kana xiqqeessee salphisee jechuudha. Warri kun wanni isin beektanii tokkummaa faarsayyoo isin dhufan. Guyyaa ati kiyyattee waliin oolte halkan bakka biraa jiran. Osoo ati jabaa kiyyattee waliin deemtu dayyuusa ta'ee agarta jechuudha. Isaa gaggaragalee dhoqqee arraabu, isaa agartee faltii arraabu agartee jechuudha garagalee. Beekaa kiyya osoo ati jettu isaa deebi'ee akkisee arraabu agartan mallee. Maal ta'uun? Uf nyaata. Nama silaa isaa gurmuu ta'u isa guddisu. Isaa barisumaa. Qaama ofii. Kakalee bu'aa bayii hedduu fidee isa sadarkaa kanaan gahe. Isa kana gubbatti sa'a 24 dalaga. Ammoo bara osoo nagayaan taa'ellee dalage hinata hattu. Wanni inni dalagaa jiru quban qaban si'a ni argan uffachuu barbaada. Jabaa kana maa nyaata beektuun nama dhugaa qabatee deemu haqaa na argee na dammaqee na beekee yoo inni jiraate hanni kiyyallee maaliin kiyyallee ni himamaa. Kanaaf namoota akkasii dhabamsiisuudhaaf sa'a 24 duulan. Gaarii waa hedduu dubbachuu deemna. Biyyattii ilmaan Oromoo hedduun isaanii hadha baqataa itti ta'an keessaa Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Noorweey, Jaappaan Oromoon uummanni Oromoo lafti inni baqaan hin dhaqqabin hin jiru. Hadha biyyoota Somaalee ollaa kana keessatti uummanni keenya irra guddaan jiruu dararaa jiraata. Gariin eenyummaa ofiillee gadhiisee jira. Gariin hadhallee biyyituun toltoodhaan galuu hin barbaadu. Maaliif? Abdii walirraan qabu, nurraan qabu. Waan gaariin dhaga'u. Ambi dhara godhee, dhara dhugaa godhee, faannoo nafxanyoonni waan hin jirre faannoon hadha yoo dhaqan nama 10,000 hin geettu. Sadarkaa addunyaatti briggeediidhaan humna guddaa akkasii jedhanii ijaaree nurra faarsa jechuudha. Araa kiiloo seenuu geenye akkana goone kabiraa fi maal jedhan misaa'ila rookettii dalannee nuun jetti faannoon. Gaara keessatti teknooloojii qabnaa dalannee nuun jedhan. Eenyu akkas godha?
warra isaan qabsaaniiftu ulula akka gaarii oofee wal dhaganii waliin deemaniiti jechuudha. Keenna ka teknoolojii dalagee waa hunda godhee sadarkaa kanaan gahe wanni isaan haasayan nama dhugaa dubbatu. Nama haqa dalagu ka biyyaa bu'aa buusaa jiru ka biyyarraa waan hanne hin saamne balleessuudhaaf olola oofan uummanni ala taa'u ka baqate jiruu baqaa keessa rukuni dhama'ee waan qabatu wallaalee isaan waliin waan hin arginiif jiruu baqaa keessa waan jiruuf rakkoon irra waan gaheef isaan gargaaree achi as duulaa jechuudha. Qotee bulaan keenya baadiyyaa keessa jiru maaliif jira? Uummanni magaalaa xiqqaa keessa jiru maaliif jira? Waan qabatuuf gadhiisu wallaalee jira jechuudha. Gara deemu wallaalee jira. Namoonni adda hedduun viidiyoo kee kana caqastan kun Hayila Sillaasee dhaqqabe kun Dargii dhaqqabe namni akkam xiqqaata wayyaanee dhaqqabdanii jirtan. Ni ajjeefti wayyaaneen ka waan biraa fi abbaan fedhe ka ana jedhe jechuudha. Ka ana jedhe bara wayyaanee ka ana jedhe ana abbaan ana ka'ee rabbi ana jedhe wayyaanee bakka isin hin jirre hamtu wayyaaneen dubbatu keessayyuu Oromoon. Bakka wayyaanee bara mallas hin faam dhiis. Wayyaanee Tigraay jedhee namni lubbuu hin dubbatu jechuudha. Maaliif? Jijiilchan. Walirra nuti dhiifama naa godhaa. Diina kabanya, diina jaalanna. Nama tumu ajjeesu jaalata namni keenya. Nama ajjeesu jaalata. Nama suufa uffatee karabaata asii ol suuqee nagabbari jedhuun suduu janaabuu jedhuun gartee isa jechuudha. Bara mallas paarlaamaa keessa taa'ee warri paarlaamaa keessa fincaayaa jechuudha. Hujii mallasii guutuun isii Itoophiyaa keessa hojiitti hiikaa turan. Paartilee yeroo san jiru mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan naannoo Amaaraa, mootummaan naannoo Somaalee hundi maal dalagaa ture? Wayyaanee akka hangoorraan buunee fi uummata akka cafaxxee gabroonfattuuf dalagaa turan jechuudha. Itti mameetti ifatti kaayoon kun. Ilmaan Oromoodhaa achi dhaqanii qabsoo godhuu dhaqan yeroo laalan wanni dalagamaa jiru Oromoo gabroomsaa jiran. Kanaan ijaaramtee ilmaan Oromoodhaa haga sadarkaa Birgeeda Jeneraal Kamaal Galchuutii fi Jeneraal Haayiluu Gonfaa faati diina mooraa diinaa diiganii keessaa bahanii qabsoo mooraa Oromootiin dabalamanii seenaa addunyaa keessatti waraana 500 ol mooraa diinaa diigee bahu jeneraalonni agas keessa jiraatan jechuudha. Jeneraalonni sun akkam ta'an? Eessa gahan? Oromoon gargaarte qabsaa'ota hodhanii walitti dhaqan gargaareen ni nyaatan jechuudha. Birgeeda Jeneraal Kamaal Galchuu adda eessa? Haayiluu Gonfaadha. Jeneraal Haayiluu Gonfaa osoo waabbichuuf as qabu eessa? Jeneraal Abbabee gara suufatadha silaa eessadha? Ka jiru bishaanii areertuu ka du'ee dhiiga buuttii jedhe. Rakkoon kun maaltu geesse yoo isiniin jedhe nuti namni keenya jechuudha. Yeroo Oromoo haa nyaannu jedhan hayyuu Oromooti beekaa Oromooti ka jette ka dura albeef seefii si baafatee kilaash harkaa qabaate kilaashiin siree bu'u isaa jechuudha. Yeroo warra si gabroonfate diina kalee bira ga'ee eegaa jedhan. Agarree balaa wajjin arginee si deemuu jirra bara akkana lafaa kaaneetiin. Warri dhiiga ilmaan Oromoo dhuge, warri dhiiga ilmaan sabaa sablammootaa dhuge, warri nu'uu kana baqataa nu godhee jiruu baqaa kanatti nu geesse, isaan biratti hadha kabajaa qabaa nurra faarfamanii, jagnoota nuun jedhanii, beektota nuun jedhanii, gaafa isaaniiti jiruu gaarii jiraachaa turre nuun jedhanii jechuudha. Beekaa Oromoodhaa, hayyuu Oromoodhaa, ka hojiidhaan saba kanaan Oromoo bira dabree sabaa sablammoota ammoo mataa ol qabachiiseef abdii torate ammoo diina jedhanii albee guuratanii galgalaa ganama hiree argatanii fayyadamanii qaluu yaa'anii jechuudha. Akkanatti eessa geenya? Kana sabni Oromoo laallachuu qaba. Uummanni Oromoo keessayyuu Oromoon jechuudha. Maal dhabne maal arganne wal gaafachuu qabdi Oromoon. Waggaa 7 kana yoo dalaganne eessa jirra? Ijoolleen teenya yoo baratte eessatti? Qotee bulaa yoo qonne qajeellee naannoo keenya gagoone mootummaa kan waliin dhaabbanne mootummaa kana dhageenyee caqafne akka mootummaa Dargii Hayila Sillaaseetti kalee caqafne akka mootummaa Wayyaanee caqafne Oromoon mootummaa Wayyaanee caalaa nama dhageette hin qabdu jechuudha. Mallas duunaan dhagaa guratee yaa'e namni walitti himna dhugaa mormuun ni maltaati. Naannoon qabsaa'ee ni jira namoonni qabsaa'an ni jiran namoonni naannoon murtaa'e.
qabsaa'ota Oromoodhaa qabsoon baqattee qabsaa'onni Oromoodhaa umrii isii guutuu qabsoo Oromootiin biyya namaatiin baqattee baraartee diina keessaa akkuma hadha nu nyaachuu bakka hunda nu adamsan kanatti wal adamsaa qalamaa nyaatamaa eenyuun ani Oromoodha ka jedhu jechuudha afaan maqaa keenya himatee afaan keenya baratee nyaatamaa turree jiruu tanaan qabsoo tana baqatanii hadha warri kalee qabsoo san keessatti akkas ta'ee qabsoo tana ittiin baqatee baqataa ittiin ta'e bakka qaba bakka hin qabu. Dhagaa Oromoon lammiin kiyya sabni kiyya guutuun naa dhagaa. Namoonni qabsoo Oromootiin umrii isaanii itti fixan warra mootummaa kana keessatti riphisee seeneen adamfamaa jirra hadhallee duulaa fi yakki guddaan nurratti dalagamaa jira jechuudha. Bakka hin qabu. Maaliif Oromoo qabsaa'uu qofaaf rakkoo miti. Muummicha ministeeraatitti qabsaa'onni kaleessaa warri haqaa akka isatti diina kanatti qabsaa'aa ture yoo walitti bahan uummata nurratti ijaaran siyaasaa beekan diinaaf fira adda beekan eenyummaa keenya beekan mooraa qabsoo Oromoo keessatti bu'aa bayii hedduu waan dabarsaniif akkatti saba ijaaraniif saba waliin dubbataniif waan hunda waan beekaniif ni dhabamna jedhanii nurratti duulanii jechuudha. Kana hadha wanna dubbisee jira. Guyyaan ammoo isin dubbadhullee inshaallah rabbi taatee jirti. Duulli qabsaa'ota Oromoo irratti deemamaa tureef deemamaa jiru salphaa miti laafaa miti jechuudha. Maal barbaadan? Wallaaloo ijoollee hadha gartee barattee yuunivarsiitii baatee dhufte ta seenaa Oromoo quba hin qabne yoo quba qabaattellee daftara irraa kitaaba irraa dubbiste seenaa inni barreesse seenaa isaaniif nafxanyoonni barreessan jechuudha. Seenaalee Oromoon qulqulluun seenaa Oromoo qulqulluu barreessite tuun dhumattee jirti hin barroofne illee qara. Namoonni hagariin obsanii ciniinnatanii wareegama kafalee xiqqoo katabanii jiran. Warra seenaa kana dubbiseetu hadha biyya kana ceesuu danda'a. Rakkoon Oromoon hadha abbichuu waliin dhaabbachuu dhabdee shakkiidhaan yaatuuf seenaan Oromoo maal akka ta'e wallaala irraayi. Firri Oromoo eenyu diinni Oromoo eenyu ka jedhu irraa wallaala irraa uummanni Oromoodhaa ka dhaabbatillee miila takkaan abbichuu bira dhaabbatee miila takkaa wayyaaneedhaaf nafxanyaa bira dhaabbatee jechuudha. Hadha Oromiyaa keessatti hedduun namaa abbichuu irraa zammana kaaseedhaa fi TPLF irraa abdii qaba jechuudha. Akkasimi yoo kijibdee naan jedha. Hayyuun Oromoo, doktorri Oromoo, profeesarri Oromoodhaa abbichuu irraa abdiin qabu. Maaliif hin jiru ka hadhameeti? Agartanii cinatti yalla hin jiru. Hin jiru bara. Warra nu nafxanyaa Amaara jennuuf Tigre jennutu hadha sabaa sablammoota abbichuu cinaa dhaabbatee laga kana ceenee as geenne bara. Beeytu bara. Warroonni hadha sa'a 24 iyyaniin wajjin. Garuu garaagarummaan qabnu maali? Isaan namni ajjeesuu barbaadu hin jiru. Waan ajaa'ibaati. Yoo ati afaan Amaariffaa dubbatte, yoo ati Amaara jette yookaan Tigre jette saba biraa jette namni si ajjeesu hin jiru jechuudha. Namni yakka sirratti dalagu hin jiru. Afaan Oromootiin aktiivistii illee taatu, qabsaa'aa illee taatu, hoggana illee taatu ni ajjeefamtaa dhallee. Maaliif? Ka biyya tanarraa eeggamutu Oromoo. Warri hadha paartii siyaasaa ta'ee fi mootummaa kana keessa ministeeraaf ibol ta'ee deemu kunniin dhugaa isiniif fakkaachuu mala qabsaa'ota Oromoo ta'e miti. Hedduu irra guddaan isaanii warra Oromoo irra qabsaa'aa jiru. Mindaa abbichuu irraa nyaachaati. Abbichuu jechaati. Sirna nafxanyoota wajjin, TPLF wajjin, Eertiraa wajjin, Ijipti wajjin dalaganii jechuudha. Kanaaf namoota qabsoo Oromoo keessa kaleessa wareegama kafalanadha hojiin ala godhuudhaaf sa'a 24 dalagan. Hedduu obsine, hedduu bira dabarree, tika rabbiitinis bakka tana geenye. Wanni Oromoo illee nu beekuu qabdan hadhas adamfamaa jira qabsaa'onni Oromoodha. Hadhas warroonni haqaan Oromoo dalagan abbaa feeti ta'e yoo ati uf kennitee saba kanaaf Oromoon sabni kun saba kalee gabroomee cabe ani haa cabu saba kiyya anas siif jira hanna ati hinatinaa hin cabsinaa sama kanan tuqinaa hin qotee bulaan keennan saamamin tikfatee bulaan keennan saamamin na gandi keenna gaa yoo ati taate dhabamte jechuudha.
dhugaa yoo dubbatte. Yoo ati ebaluulee as gorreemee hireen tun nadhanu harka kufte biyya tana haa ceesifnu mee waa olaa gargaaru maal si haa gargaaru itti ati nam tokko cinaatti gortee waliin ati kiyya hoggana kiyya beekaa kiyya qaama kiyya itti gorte akkana yaadda aadaa inumaa siin dhufte inumaa namticha nuti gartee asii dhabamsiisuu deemnuuf kaayoo tara daa lafa ga'utu deemta nu warri nu guddise nu leenjise nu barsiise asiin nu ga'e bar warra isin irratti duultanii qawwee itti dhaabaatan san nun jechaa jiran jechuudha. Oromoo kana keessaa guddadha. New generation ijoolleen as keessaa guddadha. Waa tokko jala saree isin himani. Dhugaa kalee dubbachaa baane waan kalee nun goone nun gootu hadha ergamtoonni. Baandaan waan kalee nutti hin dalanne hin dalaytu. Obboleessa keessa Mustafaa Caalaa namni alaaf keessaa adumaa irra godhamee duuti itti murtaahee wanni ilmoo namaa irratti hin godhamee jiraan jiru abbaan fe'amee gabbayee nama mormu. Ana namni jedhe mee namni aktiivistoota keessaa haga narratti dalagame irratti dalagame yoo jiraate gabbayee ana jedhee gadaa ba'u hin jiru. Qoma dhadheedha tan alhamdulillah maaliin hujii nagar. Maaliif hin heerumne takkaa Oromoo biraa gursummeetti hin taane. Nama tokko irraa seentii liqimsee fudhee nama tokko gartee kijibee kaanii waan geesse dhugaa dubbadha abbaatti dhufellee. Warruma hadha shira dalagu kana yoo itti dhufe dhagaa hogganuma hadha jiru kana yoo dhaqe dhugamsan itti himan. Wallaahi rabbii kiyya malee uumaan sodaadhu. Tak ni beekan jechuun ni dhaga'u jiran. Takkaa saba kiyyaan malee dhugaan malee takka guyyaa takka akka tasaallee dogongoree mucucaadhee diina Oromootiif lafa dharaan dhaabne rabbii kiyya nadha maaliif rabbii kiyya kadha yeroo gartee hunda yeroo salaatullee yeroo bakka tana dhufuuti yaa rabbii kiyya dhugaana dubbisa akka wajjin na dhaabi. Isan naa ragaa jechuudha. Jabinna kiyyaan akkasitti dhaabbadhe. Maal na fidde ammoo beektu? Kiyya kan jedhu diina na ta'e. Kiyya kan jedhe eenyurra beektu? Diina nu kalee wal dura dhaabbannee qawwee walitti dhoofneen caalaa namoonni nu isaaniif qawwee dhoofne namoonni nu isaaniif jecha jiruu teenya guutuu itti diignu adda yeroo duriyyee ijaaranii nu ajjeesuudhaaf nurra bobbaasanii gola hunda keessaa nu jala yaa'aa oolte duriyyeen hadha magaalaa Finfinnee kana keessatti. Baagala nu dhorgite jechuudha osoo dayyuusa karaa irraa dheessoo taate I don't know beekon qaata miseensa jaraa taanee jechuudha waan beeknu. Hin beeknu seeti ammoo waan garaa isin nyaatu siin agarumu. Amma sadarkaan dhaqame kan beektuusi sadarkaa qooli baafnee ebalu faasan dalagaa jira jennee olii gabbaanu geennee jirra jechuudha. Qabadhu Oromoo fagoon jirtu sunillee yoo namoota gugurda jettanii isin ilaaltan namoota gugurdaa ebalumoo isin jettan nu gadi baafnee liistii jaraa dhaphin godhin kijibduu naan jedhaa. Lubbuun lama duutu akkatti malee. Lubbuun yeroo laman ajjeefamu takkatti qofa duuti. Ammoo guyyaa rabbi ajjeese qofa duuti jechuudha. Guyyaa rabbi isii ajjeeseen ala wallaahi tu baallam rabbi seenee jechuudha. Maali yoo ajjeesaa taate yoo yadhaa waggaa 7 kana wanni nurratti an akka Mustafaa irratti hin dalagamin hin jiru bar waggaa 7 kana wanni narratti hin dalagamin hin godhamin wallaahi hin jiru. Jabinna kiyyaanii miti. Hayyummaa kiyyaanii miti. Jabinna rabbiitiin hadha dhaqqabee jechuudha. Wanni kalee qabsoo Oromoo keessa nurratti dalagame hadhas ganda keenya keessa maatii keenya keessatti ilmaan keenya duratti saba keenya duratti nurratti dalagamu eenyuun sirna kaleessaatiin miti. Ka abboonni keenya maatiin keenya taaksii kafalee isaa ilmaan isaa mindaa kafalee isa nyaachisutu dhugaa maa dubbattaniif isaan hin tunne balagadha maqaan dhoofne.
kan goora jiru hangoo irraa bu'u hin jenneen ka daldaltummaa daldalatte hin jenneen inumaa isaaniif gurmuu taanee sa'a 24 jiruu teena guutuu diigneeti isaan san bakka sanitti hangoo isaanii san akka jabeeffatanii ummata kanaa dalaganii fayyadaman akka namni isaaniin tun gurmuu isaanii taanee deemna jechuudha. Maala gana guutuu sabni kun maaltu itti bu'e? Oromoo dammaqee lafaa ka'e. Akka salphatti salphina kaleetti deebuu deemta. Aabbichuulleen achi abadan hin ta'u. Adda darachillee ilmaan Oromoo hadha biyya kana tiksanii ta'an achi abadan hin ta'an. Dhagayna akkatti gaariitti Oromoon. Sooqiddana anaaf jettu dhagaa ta'e ufiif jettu mi'aayi jedhe. Hacaaluun naftanyaa yookaan TPLF ni mika ajjeefame. Shanee gaaraatii ni miti yookaan gartee faannoo ni miti. Warra Hacaaluun dhugaa waliin dhaabbannaan akkamitti dhugaa kana waliin dhaabbatee Oromoon irratti moosisa. Warra jedhe kaadha akka nu nyaachuuf nu adamsuu kanatu nyaate jechuudha. Ufii uf kenne Haceen. Jagnummaa isaatiin goota gowwaadha Hacaaluun. Goota gowwaa. Si qalla si ajjeefna maal dhaamatta jedhaniiniti gowwummaa isaatiin goonni gariin beekta goonni badaan goota gowwaadha. Kawata akkan sodaanne jira goonni kabitaa mirga laallan. Gowwaa jedhaniin san goota gowwaa. Onneen gartee iitoftee keessaa ba'uu deemti bes waan tokko itti laakka'u. Silaa yoo xiqqaate Hacaaluun sa'aatii malee deemuun nyaatame itti manis ajjeefna jedhin beekanne sibiila harkaa qaba. Yoo silaa waan dalagamu godhu bakka deemu waliin deemu san deeme yoo du'ee guyyaan gellee waa harkaa qabatee deema silaa. Akkasitti nama nyaachuu eenyutu irra bobba'e dhugaan sun awwaalamee shafatamee maa taa'e hadhaaf ta'a malee aabbichuu rabbii umurii dheeressuun taa'u ni baya. Gariin nama ajjeefne dabarsine Hacaaluun nurra taree jedhee eegaa jira. Warri hadha agartee Jawaar irraa eegali isaa 24 faannooliin dhufnee mootummaa ijoollee tana kaafnaa isaa 24 dalagu warra boru badiin tun dhaqqabduu jechuudha. Tan awwaaluuf aabbichuu ajjeesuu deeman. Ilmaan Oromoo diidatti fannisanii qalanii ibiddaan gubanii mana waliin gubanii wal saamtee Oromoon wal dhabamsiiftee daaraa wal gootee kana hundayyuu warri harka keessaa qabu dalagu dhoksuu barbaadan. Ijoolleen kalee waan kana dalagsisaa harka kennattee galaa jirti. Tuun fedhiidhaan tuun dirqamaan. Namoonni kalee waan kana dalagan akka guyyaa qiyaamaa ragaa olii gabba'uu deeman. Kuni wanni kana isinii tun maali? Ardhas waan isin ajaa'ibu. Waan isin ajaa'ibu. Namoota nu dallaya nu ta'a jennee namoota nuti qabsoo kana waliin qabnaa biyya tana waliin qabnaa nuti lafee waliiti nuti dhiiga waliiti jennutu taayitaa qabaniif hangoo qabaniif fayyadamanii nu qaluuf nu ajjeesuuf nu ajjeesisuudhaaf yeroo nu eeggatanii sa'a 24 nu adamsaa jiran jechuudha. Dhagaa Oromoon hundi keessan sammuu keessan keessan haa ta'etu. Garuu itti fakkaatte adda. Nuti adda diinota keenya takka takkatti maqaa keessan waan isin daladdan alhamdulillah maatii keenya keessa irraadha ilmaan qabna. Yeroo marta karatti ittisa gariin namaa. Akka kalee ajjeefamee dhiin namaa naaf wadha yeroo teknooloojiiti. Ammoo waa takka illee isin barbaadadhaa warra gartee isin yoo isin sodaachistaniif isin maal gootan isin jalaa baqatuu fi warra lubbuu harka qabatee deemuuf warra namanna ajjeesa jedhee isin gartee guyyaa mataa keessa quutan eeggadha nu tawakkaltu ala Allah hasbunallahi wa ni'mal wakiil. Dhageettani hasbunallahi wa ni'mal wakiil. Rabbiin keenya nuuf gaya haqa dalan nutti haga nama zollomuu nama saamuu hin deemin dhugaa saniif saba kanaaf yeroo keenya waa mara kennine hasbunallahi wa ni'mal wakiil rabbiin keenya nuuf gaya ni dubbata Mustafaan amantii tiyyarraallee saba kiyyaafillee kamiifuu nama zollomame kamiifuu wallahi billahi waa takka na godhuu hin dandeettan. Ufii ifaajjan. Akka keessa yoo ta'e liistii keessan baasee dhaphisin godhadha waan dalagaa jirtan akka qabaan. Eebalu jedhee gabbayee dubbachuu danda'adha. Garuu waa hedduu dubbata.
waa heddutu bada akka isin laaltan saniin balleessuullee dandeenya. Balleessuullee danda'a. Diina ofii dursuun marattuu ni jirti. Garuu dayyuusummaan wanni isiin nama hin goone hin jirtu. Mustafaa tokkocha intarneettaan isin irra qabsaa'u yeroo isin albeef qawwee guurattanii duriyyee nu bittanii sa'a 24 na adamsitan daatii sheema wayyuu salphina isinii qaaniidha isinii. Ammallee wallaalinna keessan biqqeenna keessan akka waa takka godhuu hin dandeenye wanni isin daladdan gabaa baatee diida isin harkaa taa'aa jirti jechuudha. Ni dubbadha, ni dhaabbadha saba kiyyaaf, ni dalaga sa'a 24 wanni fiddan takka hin jiru. Akka jenaal waaqoo guutuu jedhe san rabbi jannataa naa qananiisu. Diina sarassaramee nu keessa jiru saba keenya irra dalagu kaayotaan nu harkaa dhaamsuu deemu inshaa Allah hiddaan buqqifna ilmaa illee ittiin guddifnu. Inshaa Allah ni xiqqaattan ni salphattan yeroo illee fagoo miti. Fagoo jettanii yoo eeddan inshaa Allah biiznillah taa'ee rabbi jechuudha. Fagoo jettanii yoo eeddan wallaahi ana tokko keessan kiyyu fagoo miti amma gabaabdu waggaa 7 qabsoo walirra goone waggaa 7. Ji'a 7 ta'uun ni mala. Ji'a 2 ta'uun hagas caala walitti hin turru qabadhaa taana Oromoo waliin marti keessa. Haqi haqa maal isin goone? Saba kanaa dubbanne malee. Horii nuu kennaa birrii nuu kennaa isiniin jenne. Ebalu hataa jirta isiniin jenne jechuu dandeenya bara. Yakka akka saba keenya irratti dalagamaa jiru, ilmaan Oromoo irratti dalagamaa jiru, qotee bulaa keenya irratti dalagamaa jiru, miskiina keenya irratti dalagamaa jiru. Bizinesa maqaa shaneetiin dalagamaa jiru, bizinesa maqaa faannootiin dalagamaa jiru. Argaa jirra bara. Taayimii haa eeggattu, yeroo haa eeggattu wanni martu. Hin galtee fi guyyaa takka. Ubbara. Yoo bu'aa arge waan dalagamaa jiru yoo arge namni kun ganda isaati garuu dhaqu wanni adda muummichi ministeera dalagaa jiru Maqalee dhufee yookaan naannoo biraatti dhufee asitti agartee ijaaraan jiru. Ilma Oromooti asumatti deebisee biyyuma tana si ijaaraa jira. Ilmaan teetii ijaaraa jira. Simaa ijaaraa jira. Akka keetuu makiina bareedaan hin deemne mana bareedaa keessa hin galle muummichi ministeera dhaabbichuudha. Suufa tuffatteen uffanne. Nyaata ati nyaattee nyaanne. Adda ati gartee farshoon kam jettee, xibsiin kam jettee, qurxiin kam jettee, suufni kam jettee, kun kam jettee bashannanaa jirta. Hin bashannane namni kun. Kanaan nyaanne, kanaan goone. Wanni bara hagana nu obsisiisee waa hedduu nu liqimsiise maali? Inni baraadha boo'ee akkana isin iyyaa, isin kadhachaa, isin lolaa, isin abaaraa, isin eebbisaa, dhiisaa, akkanan godhinaa, hin hatinaa, hin saaminaa, as deebi'aa, akkanan dalaginaa. Afaan Oromootiin, afaan Amaariffaatiin, afaan Tigriffaatiin, Ingiliffaan kadhaa isin kadhatu namni kun. Maal isin godhe? Sadarkaa keessan ol fuudhe malee, bakka isinii godhe malee, maqaa isinii godhe malee. Wal isin qixxeesse malee. Warra kalee kabalee isin ergatu. Warra kalee isin xiqqeessee gartee bakka hundatti saree isin qale isinirraa dhoorkee hadha achii isin fuudhee gammoojjii isin fuudhee baadiyaa isin fuudhee qotilee jalaa isin fuudhee hunda isin fuudhee isin ol baase maal isin godhe muummichi ministeera. Dhiirti teennaa adda Adaanichi dubartii hanqate maqaan dubartii Abadu. Hadha silaa nuti nama bar walitti agartee waan biriin bar waa godhuun harkaallee waa godhuu dubbachuun ilaalcha ijaatiin bar cadhisuun. Indiyaan bari Ingiliiziin kan ofirraa baaftee cadhisuuni bar. Mootummaa Ingiliizii loltee hin baafne bar. Ni cadhisan jalaa awwaachuu danganamuu takka. Darsa guurattee baate. Oromoon miiliyoona 70-80 jechaa. Gandi Amaaraa bar osoo
ijoolleen isaan keessaa kaati ka'uu baatte nagaan jiraadha. Somaaliin nagaan jirti hadha. Walaayittaan kan baataan nagaan jiraadha. Tigraayadha nagaan jirti. Agartee akka turii galte Tigraay. Geetaachoo Raddaatitti Gabra Tsiyoonfaati kaanaan uummanni maal jedhi hin barbaannu. Dhaabbadhaa achi nurraa jedhanii. Gaafa takkatti dogongorsanii biddan naqanii ni argee uummanni nu ga'e achitti nurraa dhaabbadhaa. Oromoonoo maaliif jirtan? Maal godhaartan? Kai zarraaf. Nama TPLF jabduudha, marroon jabaadha, zammana kaaseen jabaadha jedhe gandi Oromoo ka'e jala qaata shanaafate. Hadha ganda Oromoo keessatti namni alaa dhufee Oromiyaa keessatti bulchaa jiru naannoo Oromiyaa ga federaalaatitti. Sabni birii bakka biraatii dhufee bulchaa jiru waa godhaa jiru hin jiru. Oromoon ganda ufii keessatti afaan tokko dubbachaa akka waliin kalee gabroomnee waliin kalee sawaamee keessa dabarree maqaan meeqan ubbahee addallee kunoo gandi Oromoo ni bu'aa jechuudha. Wal balaaleffanna kun kaan ajjeesuu barbaada, kun kaan xiqqeessuu barbaada, kun kaan saama. Waan gurraa dhageettiin tolletu Oromiyaa keessatti dalagamaadha. Maaltu kana godhe? Namoota silaadhaa taayitaa gubbaa jiran, aangoo gubbaa jiran jechuudha. Yoo isaan kun qajeelan, yoo isaan kun shira dhiisanii, dhara dhiisanii, si shoomuuti, yaalballaa, si shaaruuti, qoccaalii kana dhiisanii saba kennaa dalanname. Karaan dalagamaa jiru kiyya. Misoomni deemaa jiru kun kiyya. Anatu guddata. Bara namni ganda bulchu yoo silaa beekee hanna dhiisee dharaa shira kana dhiisee bar boru muummicha ministeeraa ta'a baru dhufee gadi. Gandaa ka'ee barbaadiyaa irraa ka'ee dhufee isa barka boru dhufee as dhufu isa gadii ol dhufee boru hadha waraanaa bar ka gadii dhufee jeneraal ta'u isa bar. Inni garuu tanaa mitiin isa hammata yeroo argitana keessatti. Nama dhugaa dubbatu nama isaan abboodhiis kana jedhee ajjeeseet ganda ofii obboleessa ofii ka afaan tokko aadaa tokko ama warra kalee nama kalee waliin gabruun ka isaa kalee du'e ajjeesaadha dura of keessa. Ammoo isaan galle jechuudha. Gaafa jabaa kana of keessa ka isarraa waa dubbatu ka isaa qabsaa waa godhu kana of jalaa qabe eenyu akka dhufu hin galleefisa. Nama tokko kaleessa waliin haasa'e jecha ajaa'ibaa takkanaan jedhe. Nama hogganaati nama gartee yeroo dheeraa bulchiinsa irra ture. Uummanni TPLF kana jedhe waliin dalagaa ture yoo waan fedhan wal godhan yeroo namatti as baa walii galanii jedhe. Warri wal ajjeesuu bara. Bes ajjeesuudhaaf shugguxii waliin luqqifate yoo namni biraa sabni biraa itti dhufe walii galanii waliin dhaabbatanii jedhe. Oromoon oo beektuusi. Kanagaa qabu wal ajjeesuu nama biraa arge. Kanagaa qabu. Ilmi abbaa ajjeesa abbaan ilma ajjeesa. Agarre kana hojiin argaa irraa bara. TPLF akkasitti kumni 60 waraanni Shaabiyaa irraa fudhatte walitti. Kumni 60 Oromoof jala ijaaree Amaaruuf jala ijaartee Guraagee sabaa sablammoota waggaa 27 cafaxxee nu bulchite nu kolaasaa. Numatti dalaydee jechuudha. Hadha gaafa Oromoon ilmi Oromoo ajajaa waraana waliigallee Oromoo humni qilleensaa Oromoodhaa kantiibaan Oromoodhaa muummichi ministeeraa Oromoodhaa. Oromoon hadhanii bootti rakkoo himatte jechuudha. Eenyutti machoo eenyu fiduu eenyuun jala deemu eenyuun dhaga'uuf. Miyaadha ofii Maarshaal Biraanuu Juullaa achi kaaftan eenyu ajaa waraanaa eenyu fiddamee yoo fidaa siin jedhe marroo. Yoo abbichuu achi kaaftan muummicha ministeeraa eenyu fiddan Adaanichi yoo achi kaaftan eenyu fiddan Shimallis yoo kaaftan eenyu fiddan mee naa himaa eenyu. Kanaaf saba kiyya dhiifama naaf folcha qaata obsina qaata ciniinnanna qaata ummata kanaa waa galanii uf duuba deebee uf laalee waa godha jennee eenna galuuf itti jirtu jechuudha. Kalama kanaan warri dhimmi kun laalu abbichuuf muummicha ministeeraa jechuudha. Rakkoon namoota si wajjin dhaabbatan irra dalagamaa jiru. Rakkoon namoota sabboonummaa qaban biyya kanaaf irra dalagamaa jiru. Warra ati kaa'atteen namoota ati ramaddeen warra si waliin jiran kasi boochisan agartee dhiiga si boochisaa jiran sanitti as gadi dalagamaa jiru. Bal'innaan ka dur daran gabbu'ee federaalli yoo laalin mana ofii yoo gilgaalee laalin it is dangerous waan hama biyyattii tana irra deemaa jira. Kana abbichuudhaaf biraangaa warri gartee sooshaal miidiyaa irra daladdanii federaalaaf gartee
waan nu asirraa iyyuu dabarsinu kana jechuudha. Garuu rakkinni jiru warri waan kana gilgaalee galchullee hedduun isaanii afaan Amaariffaa ta'e malee afaan Oromootiin achiin hin gaane jechuudha. Rakkoon tokko jiru kana. Afaan Oromoo kana haga dhaallee warra fudhannee jira. Ofii ammoo nu Oromoodha ofiin jedhan. Naaf folchaa jecha kiyya kanaaf maaliif ni garri hojii nagarree jechuudha. Namoota wajjin haasa'ee jira. Namoota wajjin dhaabbadhee jira. Oromoo na amantanii Mustafaa sadarkaa kanan waliin geenne as geenne kana irra warra kalee mootummaa kana hogganoota kana jeneraalota aabbichuu arrabsu. Kaadha kaadiroota hedduu isaan kaayatan kana viidiyoo isaanii ciranii fuudhanii guutuu geessan. Namni tokko waan naan jedhe takkaa viidiyoo kan aggaarii namni fuudhee nu biran geessine naan jedhe. Wallaahi ni dhagaa namni kun viidiyoo kee hordofu ammallee nama sadarkaa guddaa jiru jechuudha. Takka namni tokko waan naan jedhe paartii kam deeggartaa naan jedhe. Afaan Oromootiin namni qabsoo gabbahee dubbachaa jiru ebaluunfaa wanni barfuunee as genneef Oromoon akkana gabbaatee waa dalagdu dubbattu mootummaa kana cinaa dhaabbattee uummata Oromootii dubbattu ebaluunfaa garree osoo nu arrabsanuu osoo akkana goonuun finnee achi kenneef namni saba kanaa gabbahee guyyatti yoo xiqqaate yeroo takka torbaanitti yeroo 3-4 Oromoo dubbatu ebaluufaa nuyi naan jedhan. Itti kofle nama guddaa itti waan biraa deemee jedhe. Lakki ana akkana goone nullee hin jenne. Ebaluun beektanii hin beellu jedhe. Jaalgishuun namni hin beeku hin jiru. Haani beennaan aan jedhamee gabbanii hin jiru. Jaalbantii beektanii jedhee hin jiru hin beekan. Nama jira ajaa'iba rabbi waan isa ajaa'ibu nama jedhe wallaahi. Namni jedhe kunniin gartee OLF Oromoo michoota jedhe jira. Maaliif kan isinii kaase beektu Oromoo? Yoo ati Oromoo qulqulluu sabboonaa qulqulluu taate Oromoo sin laalan. Maal ta'uu qabdu beektu takka dhiigaan makaa qabaachuu qabdu yookaan kaayoodhaan jechuudha. Confidence ofirraa abdii dhabuudha kun. Yoo ebaluufaa Oromoo qulqulluu fuunee bakka akkana goone namoota gartee kaayoo kana qaban seenaa akkanaa qaban kanniin waliin mul'anne isaan kanaa beekumtii kennine isaan kana akkas goon nuu kennaan jenneen takkaa beekumtii. Beekumtiif hin qabsoo. Mana illee nuu kennaan jenneen kaaree illee nuu kennaan jenneen. Cadhifnee dalannee saba kanaaf afaan keenya cuqqaallee bahii keenya baafnee wareegama kafalleellee najaa jalaa bahuu dadhabnee jechuun dubbachaa jiru kana ilmaan Oromoo. Namni Mustafaa waa kenne jedhu kun as gubbatti dubbachaa jira. Hedduun namaa amma Mustafaan maalii nyaatee dheena adamsuuf fi kijibaan kaaree fudhatee makiinaa maalii. Yoo ka hattu, yoo ka kijibdu, yoo gartee waan isaan jandaladde ees guute akkana inaf. Yoo Oromoon ta'in guute. Kana hundoonni dubbannuun maali? Uf sirreessuu, sirraahuu. Waan namni waan ubbetta waa sii goone waan ofii siin goone yoo sii goone yoo sii kenna birrii makiinaa mana illee yoo sii kenna kan ofiitiin kan sii kenna. Ka uummataati. Tokko ilma guddisaa ta'e tokko ilma gudeedaan taane yoo san illee ta'e. Yoo silaa gaafanne illee bara mirga san illee. Maanuun kennina maanuun godhina yoo jenna. Kanaaf federaallee aabbichuun jechuun warri dhimmi ilaalu. Rakkooleen kun waggaa 7 keessatti xaliilaa dhufa jennaan afaan jijjiiratee tooftaa jijjiiratee biyyattii kana irratti gufuu hamaa summii hamaa gaffidaa deemaa jira jechuudha. Alaa mana galanii mana galam galanii jedhan. Amma mana keessa ol deebi'u jira warri kalee ala dalagu warri kaleessa shanee hidhachiisu faannoo hidhachiisu. Warri kalee isaan dhiisee ilmaan Oromoo sabboontota ficcisiisu. Warri kaleessa badhaadhinna ficcisiisu. Yeroo bobbaasan raayyaa ittisa biyyaa asii ergan hagastu dhufi achi eegaa jedhee ficcisiisu. Adda summarti karaan cufamee faannoolleen shaneelleen TPLF illee cabxee daaraa taatee gabaan addaan gallaanii mana keessa ol deebi'aa jiran jechuudha. Haqa dubbatinaa afaan keessan cuqqaaladhaa nutu sii beekaa nutu isinii beekaa ta'a jechuu barbaadan jechuudha. Waan isaaniin galintu jira ammoo. Wanni takka yeroo ati dhugaatiin fuuf dhoorkuudhaaf balleessuu ati deemte dallantee baate jechuudha. Nama tokkorraa 2 taati 2rraa 3 4 taati isin nyaatte akka galaanaa. Ammallee wanna tokko isin namni kun mukarraa hin baane. Kan isin akka re'ee foolaa adamsanii qaluu barbaadan qalchiisuu barbaadan kun jechuudha. Nyaadhaa Oromoo akkasii nyaatte.
ilmaan Oromoo obsanii ta'an isinirraa dhorgineetteen warri hadhaa nu jala jiru barstaa'u kun warra nuti yeroo kun maa akkanan taane jennu in ta'a obsaa eegaa maa uummanni keenya dararama saamama akkana ta'a obsaa in dhufti guyyaan takka qabsuma akkana qaba hin geenne yeroon haa miidhamnu akkana malee garuu hin geennu inni dhorkinee taa'aban namni kun. Nama meeqa namoonni gartee hadha ijoolleen biyya Arabaa ta'anii gahee guddaa kafalanii namni isaan quban qabne osoo wanni feetetti galte qabeenya ofiitiin lubbuu ofiitiin duriyyeen isin ijaartanii albeedhaan meeqa waraantee meeqa salphatee meeqa dippoortii ta'ee waa meeqa turre dalagamee obsee taa'u manni kun. Maatii qaba namni kun, gosa qaba namni kun. Isa fakkaataa qaba namni kun hin dagatinaa. Ibaluu yoo dhabamsiifne akkas goonee afaan qabsiifnaa icciitii kenna baasaa maaliyyoo kenna godhaa du'uu qabaa dhabamsuu qabaa ibaluu kana nama itti godhaa karaa irraa qabaa nutu isinii jira anallee bakkasii jira anallee bakka akkasii jira. Hin fakkaatu waan rabbi taatanii lubbuu namaa tana baaftan. Akkas hin fakkaattanii rabbi taatanii lubbuu namaa wallaahi yoo isin afoo dhaabbatan rasaasni keessan nama hin dha'u nama rabbitti hirkate. Haqaaf dhaabbanne saba kanaaf xiqqaanne saba kanaaf salphanne saba kanaaf kalee corroqa dhunnee fincaan dhunnee qocaa nyaanne bakka namni hin dhaabbanne dhaabbatan osoo beektanii hadha osoo dhuga nama gartee namummaan aqlii furrii sammuu teessan furrii qabaachuu baattee waa yaaddan taatanii namni silaa nurra osoo dubbachuu baanne cadhifnee teennee nu caalaa namni hadha gartee Oromoo keessa silaa kabajamu hin jiru. Lafattuu si jaaladha sireen akkortee jedhe. Dhuga. Hadha maqaan keessanii wanni marti keessanii abbaan qabsoo isinii abbaan paartii isinii wanni martuu isinii nu hadhan illee gartee bakka biraan nu keettanii jechuudha. Warri isin filee mindaa isinii kafalu maatii keenya abboota keenya hawaasa keenya. Walqixa biyyarraa illee qabna. Kanaaf ilmaan Oromoo na ulfolchaati. Wanni kana nu dubbiste maali? Wanni garii yeroo garii gartee dhiibbattee si harkaa baate jechuudha haga'uu dabarte. Kanaaf jijjiiramuu qaba. Mootummaan federaalaa illee mootummaan naannoo Oromiyaa illee namoonni haqaan keessaayyuu ilmaan Oromoo hadha taayitaarra jiran jechuudha. Bakka fedhan haa jiraatanii. Namoonni haqaa. Warri qabsoon tun tasabaati. Hireen kun marti ka ummataati. Namuu gahee kafalee bari yoo kafaltii fi bu'aa fi faarsuu fi maalillee taate bar hunduu bara aadatti illee heeraaf seeratti illee tarabbitti illee tanamatti illee bar namni akka gahee isaatiin bakka qabaa bira yoo akkasit deeman. Wallaalaa taaneetii miti wanni gartee lubbuu teenya irraa baanee sa'a 24 iyyinuuf qabeenya keenya baafnee yeroo teenya baafnee durriyya nurra ijaartanii hattuu nurra ijaartanii nafxanyaa nurra ijaartanii. Galgalaa ganama gartee adamsuu kennaan bahii meeqaaf qabeenya mootummaa baastanii jala yaatan wallaalleetii miti. Isin caalallee waa beekne, isin caalallee qabsoofnee jirra, isin caalallee dalannee jirra. Nu dhiisaa. Isinitti hin dhufne waan keessan nuu kennaa hin jenne, waa nuu kennaa isiniin hin jenne, nu gargaaraa hin jenne. Nuti agabbaanee dubbannaa hiree qabnaa miidiyaa qabnaa dubbachuu dandeennaa ofirraa warri dubbachuu hin dandeenye ka ukkaamamee hadha sareen isa nyaataa jirtu baadiyaa hunda keessatti ganda hunda keessatti magaalaa hunda keessatti bakka itti matu waan dubbatu dhabe kaani dubbatan kun kaan ijaare kaanitti danqee taa'an lubbuu uummanni keenya gabbee rakkoo hadha qabu dubbatu ni hiikkatu gabbayeen dalagatu hayyama keessan malee bobba'een galu. Namuu gandaan wal ijaare, namuu gosaan wal ijaare, namuu naannoo wal ijaare. Kanaaf akka Oromootti nuti Oromoon namoonni hiree qabdan hogganoota warroota gartee dhugaa dalaganii walitti dhiyaatan dhugaa hadha jirtu tana salphina saba keenya ittiin deemaa jiran kun dhukkubni gungummiin bakka adda addaatii dhalatu kun adamsaan isaan hadha dalagaa jiran kun waan balaa biraa dhaluu deemaa jechuudha. Oromoo wal nyaataan malee waan hedduu fuunee ballafa kenna. Wal nyaattanii daaraa wal guutanii malee waa hedduu harkeenna jira bara.
baxalaggoon yaadha yoo abbichuu dura darbine kabajaa tan ofirraa agartee ofirra qabuu diddanii qilee duuduu yaatanii jechuudha. Wanni bar mootummoonni itti warra shananitti wal fixan waan hadha isin laaftuun laaltanii bira yaatan tanan wammoo akkasitti hin laallu. Wanni bade haa badu, wanni galte haa galtu, wanni qabne tun gariin haa geenyu, wallaalaa keennallee wallaalaaf jecha qabsoona. Waroonas gubbaa iyyinuu beekatti mika iyyinu. Wallaalaatti, abbaa garaatitti, hinaaftutti, kijibdutti wanni iyyinu saa 24. Beekaan sin dhibu, beeka innuu qara walii waa daladda deemte malee. Qabsoo inni godhaniif dogongoraa, wallaalaa, ergamaa, baandaa kanneen deebisuuf, ajjeesuuf miti. Dhabamsiisuuf mitiisa. Haa qajeelu, haa as deemu, haa ubbeeku, maal akka dalagaa jiru haa argu. Kan itti himna, kanaaf itti iyyina. Dirqama Rabbi nurra kaa'e, ilmoo qabna. Ilmaan teenya lafa qulqulluutti biyya namaa deemne agarre Mustafaa inni iyyisiisu. Kaleessallee alhamdulillah Rabbiin kiyya gartee haqa na qabsiise biyya namaa Ameerikaa biyya fakkaattu dhaqe. Ameerikaa dhaqeen ilmaan tiyadha yuunivarsiitii guddaa sadarkaa guddatti naa barattee alhamdulillah sadarkaa guddaa naa jirti adda. Maaliin biyyaan ijaare keessatti miti. Biyya abbaan kiyya akaakuun kiyya ijaare miti. Biyya namni biraa ijaaretti waan biyya tiyyatti hin arganne ijoolleen tiyyaaf han argadhe Ameerikaa dhaqee jechuudha. Ati lakki kalee dhuftee deemi ga'een kee haganaa ijoolleen kan kee yuunivarsiitii guddatti hin barattu yuunivarsiitii xiqqaa wayii gaddee hin baradhu hin jenne uummanni Ameerikaatii fi mootummaan Ameerikaadha. Nu garuu biyya walitti qabnu ta irra dhalanne handhuura teennatti darbine ta akaakuu abaaboon keenya irraa biqilla biyyeen hatta biyyeen nuti irraa gartee hatta irraa nu argamne fittonnaadha. Dachii tanaa kun gandaan kun amantiidhaan ibaluu san akkasiin asii wal nyaannaa jechuudha. Kanan nu iyyisiise malee wallaalleetii miti bara. Anadha ibaluu kiyya na jalaa tutte ibaluu kaayoo keessan qabaa ibaluu gartee Tigree isinii deebisaa ibaluu nafxanyaa isinii deebisaa nuti musliimaa isin kiristaanaa kuni ani Arsii ati Shawaa yookaan Wallaggaa yookaan Jimmaa yookaan ati ibaluu kana dhukkubni keessan. Ameerikaa dandee amantii nama nu qooduun agarre ati gurraacha nama achi nu qabu hin qabne ati gartee achi dhufte kalee dhufte hin jenne waa Ameerikaa waggaa 300 foyi uummanni biyya sanitti ijaare itti dandee keessan makiina irra oofannee mana bareedaa isaaniin qixa waan isaan dalagan qixa dalayna waajjira seennee isaaniin qixa fayyadamnee baanaa jechuudha. Faranjiin labsan dhalatee guddatee fooqii bareedaa san naa ijaareef sisteema san guutuu naa ijaare yoo waliin waajjira dandee an dura dhufe ana dura fixatee bana duuba dhaabbatee fixatee baa jechuudha. Garuu har'as keessatti firii dalannee akkasiin saba kennaaf kafaltii malee isin gargaarree nu ajjeesuudhaaf gartee albee guurattanii yaatan nu jala jechuudha. Maqaa nu balleessitanii dadhabdan wallaallee waan godhaa jirtan. Maqaa dhibba nu baastan bara argaa turre. Dayyuusa akka keessanii ka Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa jirurra ijaartanii wanni nun godhin hin jiru. Du'uun awwaalina, irraan fuudhina, ittiin heerumsiisina, masgida dhufee akkan salaadde. Takkaa seenaa kam keessatti wanni akkana eenyurratti ta'e? Nurumoo irratti yoo taate malee. Nurratti keessaa yoo taate malee. Eenyumee biyya kam seenaa kam keessa jira kun? Seenaan namni ilmoon namaa sanyii namaa irratti duulan. Warra bagartee kalee harka nuuree harma nuuree fi seenaa irratti dalagee irratti hin duulle waliin nyaatanii jara deebisuudhaaf kan nu gootan. Kanaaf Oromootii garaa isinaa nyaattu. Nuti afaan qabna ofirraa dubbannaa warri afaan hin qabne hin dubbanne hedduu jira jechuudha. Gabaan tun illee addaan galti. Guyyaan kun illee ni dabra. Of laalaa waan gootan kana namni isin sodaachistanii qabsoo kanarraa ariitanillee hin jiru. Namni isin ajjeestanillee hin jiru. Lubbuun guyyaa baati. Waan jettu Oromoon bishaan kokkee ga'ee morma ga'ee lubbuu ga'eedhani. Hinaaf isinaaf. Akkaataa itti walirraa itti wal qabnutti walitti deemnaa jechuudha. Akkasii qufadhaa warra nu jala yaatanii albee guurattee nu jala yaatanii it is face to face walitti gabbaanaa.
Kanaaf hagan isin jira qaalee bareedduu ilmaan Oromoodha. Yoo dubbiin tanaa ol dabartee gabbaanee ifatti gadi uffoofattu deema Mustafaan. Qabaddaa akkasitti. Kaaniif ammoo kaayoorra jirtan haqarra jirtan ilmaan Oromoo bakka feetan jiraadha. Bakka feetan dhugaa qabdan saba keessaniif daladdan dalagaa. Maaliif tikni keessan Rabbi bakka feete jiraadhu. Kasii waliin jiru Rabbi waaqa daladde jechuudha. Yoo nama miidhuu, nama ajjeesuu, nama maqaa balleessuu, nama waa godhuu deemtee ni salphatta. Yoo dhugaa harkaa qabaate tikni kan kee Rabbi. Wallaahi nam tokko waa takka hin goone. Aabbichuu caalaa namni irratti namni duulu hin jiru. Takka hin goone wallaahi. Aabbichuu caalaa namni duulli irra godhame. Uummanni Itoophiyaa miiliyoonni 100 yoo xiqqaate miiliyoonni 100 irratti duule aabbichuu. Takka godhuu hin dandeenye. Sirna kaleessaa uummanni Oromoo uummanni Itoophiyaa miiliyoonni 100 gargaaree angoora teessuu hin dandeenye. Isin galee maaliif? Baaxilarra turan qawween dhufan qawween nama bulchan zulmiidhaan mirga ilma namaa gartee saamaa turanii Rabbiin dhaba isaan godhe. Sanyii Minilik jirti hin jirtu, Hayila Sillaasee jirti hin jirtu, Dargii jirti hin jirtu, Mallasaadha jirti hin jirtu. Mucayyoo isaatiif jaartii isaa ilaalime. Wayyaanee ilaalee hadha hin jirtu. Biliyeenaroota turan. Mana jarri keessaa deemte miiliyoona 100-200 gurguraa dhabe Finfinnee keessatti. Meetikii isaan kaleessa waa hedduun bakka guddaa ga'anii ittiin deeman hadha daaraa taate, daaraa bubbeen fuute taate jechuudha. Waraanni jaraa, taankiin jaraa, baankiin jaraa, dippiloomaasiin jaraa, addunyaa keessaa gas beekamte hadha wayyaaneen kaleessuma tana jechuudha. Waggaa 7 kanaan dura wayyaanee achi ture. Hadha jirti wayyaaneen hin jirtu. Kunooti hadha as deebiteeti aabbichuu kadhatti mucaa kalee ofii guddisan. Isaan keessa dhufee leenji'ee baratee achi keessa guddate hadha kunoo isa tolii gadoofaa jechuudha. Maaliif? Dhara, zaalima, zulmiirra wal gaanii qawween dhufanii uummata miskiina aayyoo boochisanii, aabboo boochisanii lubbuu ilma namaa tana tarabbiin gartee haqaan alatti du'a. Haraama irratti godhe ajjeesanii ka fedhan kolaasanii ka fedhan biyyaa baasanii waan fedhan dalagaa turan. Hadha kunooti ilmaan isaaniitiif isaanillee salphatanii sareen isaan fuutee hadha jeneraalotaa fi ministeeronni warri kaleessa biyya bulchan kunnoo hadha Maqalee keessa galanii bu'anii jechuudha. Biyyaa bahuu hin danda'an gardeemuu hin danda'an hadha waan nyaatan hin qaban. Qotee bulaa kalee isaanii gartee osoo uummata isaaniitii kalee waa dalaganii naannoo san keessatti hadha san nyaatan hadha waan nyaatan hin qaban. Saree albaate fakkaatan hadha. Bulchaa gandaa ta'uudhaaf ol fixan hadha achi deebitee. Maqalee bulchinaaf ganda bulchinaaf ol fixan warri kalee sadarkaa jeneraalotaatitti sadarkaa gartee ministeerotaatitti warri biyya bulchaa ture addunyaa keessa deemee bashannanaa ture. Diqqeenni kanaa jechuudha. Kadha biyya teenya keessa nu goolullee kana salphinni kanaan ga'u. Ganda keessa boru dubartii fi ijoolleen karaa gubbaa itti taphachuu deemti inshaallah biiznillaahi ta'ala. Zaalima hadha gartee zulmii dalagu. Aayyoo teenya aabboo keenya boochisu. Haqatan waliin dhaabbachuu didee gartee dhiiga ilmaan namaa obboleewwan keenya kalee waggaa 150 gannaqamee lafeen cabxee ijjiitti baay'ee isaan hadha gartee kana wallaalanii ufumaa waan fidan fakkeessanii tokkocha Rabbiin nu keessa kaayee kana nyaachuuf ajjeesuu gargaaruu irra isarratti gartee nama isaa tumsu isa cinaa dhaabbatu dhabamsiisuuf saa 24 dalagan waan inni ijaaree diiguudhaaf isa fokkisuudhaaf saa 24 dalagan kana naa qabadhaa taa inshaallah Rabbiin umrii anaas illee nu haa dheeressu. Hadha osoo hogganni waajjira mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiruu fi federaala keessa jiru ilmaan Oromoo qofti bar waan birii miti wal dhageettee tokkummaa waliin dhaabbatte nu'uu miti wallaahi daangaatti Itoophiyaan hadha waan hadha bakkama jirtu tanaa miti harka kanarra 10-20 jirti hadha silaa Itoophiyaan itti kadhatee muummichi ministeera bar mindaa waraanaa kafalee itti kadhatee biyya misoomsee Finfinnee kalee namni gartee udaan dhugu udaan bishaan udaaniitiin nyaata bilcheeffatu namni olirra fincaa'uuf gartee namni takka makiinaa karaa gubbaa deemu bareedaan argine hadha makiinaan addunyaa keessa jiru guutuun Finfinnee karaa Finfinnee gubbaa deemaa jechuudha. Dhiiraa miti dubartiin hadha gartee makiinaa takkaa ijaanii agarre kan isaaf jecha gartee jiruu fi diigduu gartee karaa gubbaa bashannantee oofti biyya qabeenyaa taate hadha. Itoophiyaa keessatti irra rakasni kamii walitti makiinaadha. Miiliyoona 1,500 bitta makiinaadha. Miiliyoona 1. Makiinaa bara wayyaaneedha miiliyoona 20 agarre hadha. Kun ka dhufeen itti kadhateeti namni kun. Kadhateeti itti.
dalaganiitiin kan inni dalage diiguu deeman. Hadha silaa yoon wal laallee ala keessa achi gorre koottaa rabbi sinaa balleessu koottaa wal gargaarraa waliin dhaabbannaa bada as gori. Bada wallaala as gori koottu teeti wanni tuni. Si ijaaraa jiranii ganda keeti, karaa keeti, mana barumsaa keeti, masgiida keeti, charchii keeti. Hadhani silaa harqabanii as nu qabani. Amma ammoo maaliif ijaarta maa gargaartaaf maa waliin dhaabbattaaf nu ajjeesu nu barbaade. Waan biraa nama goonee jira nan goonee bara. Namni hadha mootummaa kana waliin dhaabbatee as goree bar nu itti dhagaa darban hin jiru. Warra isa kana harkaa waa buusuudhaaf isa xiqqeessu, isa salphisu, diina waliin dalagu. Isa kanaan dhaabbadhu harqabadhu abboo taa'e karaan jirtuu dhiisi lakke as gori kootu hin ajjeefna hin jenne bar takka nama ajjeefna jennee jiran hin jenne. Nama tokko ajjeesaa isin hin jenne haa ajjeefnu jenne haa miinu jenne isiniin. Mee nama kana haa miinu jenne takka mari'annee dubbannee dubbanne. Asaa deeffannu kootu as godhiis karaarra hin jirtu amboliin hin dalagin diina waliin dalagin waliin haa dalannu kootu. Wal qabna wal malee homaan qabnu haa jabaannu haa laafannu mee irree walii haa taanu waliin jennee jechuudha. Inumaa wanni agarree mataa sit dhaabaa kan akkasitteen. Warra afaan tokko dubbannuuntu baradha. Nama garii bar dubbisuuf sadarkaatti deemtu waan isinii nan amantan. Ilmi Oromoo dubbisuudhaaf ilmi Oromoo wajjin mari'achuuf hadha bar gaararra sitti ulfaatti bar gaararra. Hadha ilma Oromoo tokko gartee waajiratti dhattee dubbisuun ministeera tokko dhattee dubbisuun akkam jedhee isinii maali? Mallasii fi eenyu dargii fa'aa warra kaleessan dubbisuu irra sii laaffata jechuudha. Si yoo guddatte si arrabsan malee dubbista dhattee waajiratti seente. Kun waliin qabsaayaa waliin dalagaa si gaarreeffataa jechuudha. Waajira garii seenuuf hayyama gaafatta. Dura hoggana san arguu qabda. Hoggana san agartee inni si hayyamuu qaba agartee. Waan takkaan ta'in bara jalqaba inumaa bar waan ajaa'ibaa. Waajira jechuun balbala ummanni ijaarrate mana ummataati. Tartiibaan akka dhufeen seenee hajaa isaa fixatee baay'achuu ummanni. Namu yoo isin waan biriin godhu bara hajaa waa'ee mataami waan inni himatee fixaniif tartiibaan baasu. Waajiroonni Itoophiyaa akkuma kalee barate ni seenaa bes namuu hangoo qaba baalaa silxaanii abbaa fedheen seensaa abbaa fedheen ari'aa yeroo kaan shaayii buna jedhanii gartee cufaa. Qotee bulaan kenna miskiinni kenna amma namni ka'ee waajjiraatti hajaatti fixadhee dhufu jiraan jiru. Kanaami qabalee gandaa bee ganda warri hadhan argeettanii maatii qabdanii. Bulchaa gandaa seentee dubbisuun barfittinaa sitti. Dura karaa gubbaa shaayii bittee fi maal gootee nama irraan sanuu si xiqqeessaa seentee maal barbaaddaa sin jedha garte. Caccabxee gajjettee fi hagana deebitee gartee hajaatti fixattee baataa jechuudha. Kana silaa osoo wallaahi guuranii biyya faranjii geessan sila. Ameerika gannaqan. Abbaa fedhe waajjira fedhe kan fedhe namni tokko maas dhufte siin jedhu jiru hayyamati gaafattu hin jiru ni dhaatta hoos jira laayiniin jira torofaa eeggat torofaan jiraachuu baatu ni seentaa jechuudha ol ka'anii kabajaan si dubbisanii baataa jechuudha waajjira fedhe kan fedhe yeroo barbaaddee ol kaatee dhatte jechuudha sa'aatiin hojii isaa qofaa ta'u kanaaf maal jechuu barbaadeetti wanni kana mara fidanii maali hiraarsuu ummata keenya mootummaa kana kaasuu jibbisiisuu namuu bakka jiru mootummaa kana gargaaree mootummaa kana waliin dhaabbatee mana isaa kana qulqulleessuu irra mana isaa xureessuu seenaa Oromoo xureessuu akka ummanni keenya dargiin wayya mallasiin wayya jedhee gartee bu'u sanuma jedhaa ummanni keenya adda. Kanaaf akkanas isin jedha akkaalee bareedduu ilmaan Oromoodha hundinuu akka bulanii waa argani. Nama garii matatu arri, nama garii miilatu arri, nama garii garatu arri. Ana martuun arri, mataallee na arri, garaallee na arri, miillillee na arri. Hundaa agarree jirra. Waan Oromoo gabroomsillee agarree jirra. Akka Mustafaatti Oromummaa gabroomte uummanni agana gahu. Miiliyoona 70-80 namni irra guddaan nama agartee Amaara warra jedhan kana. Hagam yoo akkam guddate miiliyoona 10 yoo guddate ummata ganaa kana cafaqee olii gad oofanii garafanii akka itti bulchan agarree jechuudha. TPLF gaafa agartee nu bulchuu dhuftu miiliyoona 3 adda miiliyoona 5 mujaa jedhanii ka jarri amante jechuudha. Cafattee waggaa 27 nu bulchiti.
Adda gaafa Oromoon dhufte kunuuti namni irraa dadhaban Oromoo jechuudha. TPLF kaatee kabalaniiti bultii 15 maqalee galchan agas. Nafxanyoonni ganda isaanii toos ba'uu dadhabde. Kaadha unkuree asitti walii galtee nu dhoorgee walii gannu oofuu eenyu Oromoo. Ayyeeroo asiin dura kitaaba nafxanyootaa irratti Oromoon ufiyyoo waliin galtuu biyya bulchuu dhiisi Oromoon cabsa yeroo jedhan wallahi hammeenyaa fi jibbaa keenyaaf akkasuma jetti jechaa ture. Garuu wanni nu gabroonfate nuti wal gabroonfate jechuudha. Wallaalaan jaahilli nurra caalee bitamaan nurra caaleeti hayyuu beekaa of keessaa nyaatee of keessaa cabsee gartee as geenne jechuudha. Yeroo hayyoonni gartee Jeneraal Waaqoo Guutuu, Jeneraal Taaddasaa Birruu, Haji Adam Saaddoo, Abdullaahii Ganamoo fa'aa warri dabran kun waa hedduu kaanii bara isin quban qabdani. Waan nu dhaamantu jira bara wanni waan kana ciccineef. Ganda maqaadhaan namoota maqaadhaan nu dhaamanii bara. Hin amaninaa Oromoo ilma Oromoo gudeedaa qulqulluu malee. Hin amaninaa dayyuusa yoo inni angoo dhufan jechaa bani bara. Dayyuusni yoo bakka takka argate isin nyaata. Jabaa nyaata dayyuusni. Jabaan fedhu dayyuusni. Dayyuusa jechuun sodaattuu yookaan yartuun jechuudha. Bayyanatteen nama ajjeesuu deema. Nama miidhuu deema. Nama zullomuu deema. Ambaaf gartee dudda qaqqabatee deema. Gaangee farree namaa ta'a. Diina irra kabajaa fira ofiirra. Haadha abbaa ofii irra haadha abbaa ambaa kabajaa. Uf tuffata. Ufuma sisee ajaan. Wanni akkas ta'ummaa dhibeettani akkuma ofii san dayyuusa onnee hin qabne kawaa takka gartee san siyaasillee jedhan. Oromoo maraa akkasuma si'aa jetti gartee manguddoon kalee yoo himtu. Jagni ammoo keessan taa'uu jedhan. Maaliif cabsee deema inni kaa gartee abbaa dhugaati. Namuun sodaatu inni. Akkasumatti ammoo guyyaan balballi bilisummaa dhuftee sabni kun garga'u jira gaafas malaan biyya tana bulchanii jettee gartee manguddoon kalee dabartee miteerti bara kana. Dhaabbichuun lafaa ka'eetiin gorsoota hayyoota kanaa waan Oromoo irratti dabarsan kitaaba dubbisan namni kun seenaa dubbisa kanaaf bari irratti dalage. Eenyu akka isa nyaatu, eenyu akka isa cabsu, eenyu akka isa gufuutti ta'u. Saba 83 olii hadha Itoophiyaa keessa jiru keessaa tokkoffaan gufuu namni dhaabbichuu ta'e Oromoo. Hadhallee hadhaa tanam bakka hundatti balbala hunda Oromoodhaan cufee akka ofii. Hundinuu harka 90% isaa akkasii asiin ga'e hayyuu goota jagna kana ka diinni kaleessaa jala deemuuf isaan mari'atuuf isaan hangoo nuu kenne kana nuu jijjiire akkas godhe jettuun jarri gartee isaaniin isin deebifnaa aizoo abshiiruu jettiin jechuu gartee. Gabratsiyoon fa'aan Tsarqaan fa'aan hadha gartee kunuuti Jawaaradha eenyu nu faarsataa beektani. Barshani matanaa jabeessuu marroomaa kanaa quunnuu fi dadhabee barkama inni jaba jedhu kana marri shaggalleeti faannoo waamannee laal. Eekaa namni inni daboo waamatu jagnoonni inni waamatu faannoodhaa fi TPLF jechuudha. Akkasiin dhufee 4 kiiloo keessaa Oromoo baasuu deema laal kana kunuu jabaan keessa. Osoo bargabbaanee ilmaan Oromoo gurmeessinee lollee mootummaa kana jissina jedhe wama jirtu kaleessa illee aadaatti illee. Warra kalee waggaa 100 fooyi nu cabsinu gartee qotee nu awwaalee akka nu rakkaase jara tumsa waammataadha jechuudha. Bukkeen jannifama naa godhaa jecha kana. Agaree isin dhedheedha isin irraa bayaa. Bukkee jechuun warri balii luuxeedhaan kana jechuudha. Bukkeen ka ufiin dibdii ambaala galabdii jedhan. Egaa warri rabbi nutti hin fidini gartee dhiiratti dabalamu kuni dhiira malee taa'uu hin danda'u beeytani. Yeroo nama ambaa arge laga bu'aa jedhan isaaf labuu bakka namni itti nagarre. Ka isaa yoo inni gaafate ni diddaa jedhan. Akkasii hadha warri gartee nu dadhabnee as keessatti dhaabbichuu irratti duulee sa'a 24 ilmaan Oromoo ficcisiisee wal nu nyaachisu kuni bukkee gartee ambaala galabdu ka ofii diddusanii jechuudha. Kanaaf akana isiniin jedha ulfaadhaa galatooma hedduu isiniin dheeradhe kaalkaniiti halkan gaarii ka guyyaatii guyyaa gaarii rabbiin haqan dubbisee haqarra nu haa jiraachisu tika rabbii keessa naa jiraadha hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa kaalkaniiti halkan gaarii ka guyyaatii guyyaa gaarii ummanni kiristaanaa waaqeffataa nagaan naa jiraadha ummanni musliimaa assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.